Alafa malafi bifakhekra jalala dugati nagabesra Alafa malafi bifakhekra jalala dugati nagabesra Sinjalle jatu damdawera bareda romo bona obara kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Maarree namoota duratti dabran suni warri duratti dabre suni kun Dr. Abiyyi kun ammoo Khalid Nasir jedhama. Dargaggoo Khalid Nasir jedhama. Kaardha dubbannu waa'ee dargaggoo Khalid Nasir kana maaliifini fakkeenya gaarii nuu ta'uu danda'a namni tokko akka isaallee ta'ee rakkina kan hunda dabarsee gara jaalalaatti seenuu akka danda'u nama fakkeenya nuu ta'uu danda'u jechuudha. Namoota biyyattii keessa jiranii wajjiin waliin jira jechuudha. Dargaggoon kuni akkuma agartan kun badhaasallee argate jira. Kuni addee Adaanech Abeebeti. Tuna ammoo pirezidaanti Saalewarq Zawudeeti. Kun ammoo kun dargaggoo Khalid Nasiriiti kaas bira dhaabate kun ammoo hiriyaa isaatii. Haa ta'u dargaggoon kun waan gaarii dalagee namoonni gurguddoon biyyattii keessa jiran amma siyaasa keessa baanee jirra jechuudha. Waa'ee siyaasaa osoo hin taane waa'ee jaalalaatii fi waa'ee jaalala mucaan kun amma argateetii fi rakkina inni keessa dabarseesi waan inni godhaa ture wajjin ilaallaa jechuudha. Kun dargaggoon kun akkuma agartan nama nyaachisaa nama akkanatti kufee jiru kaasee jijjiiree maal godhaa ture jechuudha. Akkanatti jiruu isaanii jijjiiree akka gaarii godhee gammachiisaa ture jechuudha. Gaafa koronaa sunillee mana ofii kireeffatee jiru gibbii bal'aa ofii kireeffatee jiru keessa ba'ee warra koronaan qabamee rakkatee gargaaraa ture jechuudha. Kanaanis beekamtii guddaa argatee kun warri biyya bulchus deeggarsa godhaafii turanii jechuudha. Dr. Abiyyi faan, addee Adaanech Abeebee faan, pirezidaanti Saalewarq Zawudee faan akkasitti gargaarsa godhanii fi waan inni nama gargaaraa ture kana beekamtii kennanii fi bara dabree badhaasa fudhatee kun hooggantoota amantii hunda wajjin jira jechuudha. Abubakarii, Ahmadiin Jabal hunda isaanii artistoota illee biratti beekamaadha jechuudha dargaggoon kun. Haa ta'u ammoo bara dabree keessa wanni yaadin tokko isa mudatee jira jechuudha. Gara Guraagee deemaa jiru osoo karaa imalarra akka carraa ta'e garuu gaafas yeroo Ramadaanaati. Yeroo Ramadaana dabree iidaf jechuudha ka'anii obboleeyyan isaa hundu maatii ilaaluuf yeroo deemanittu wanni cimaan tokko mudatee jechuudha. Garuu waan sun hunda dandamatee waan isa mudate sun hunda dandamatee rakkina sun hunda dandamatee bira dabree amma sadarkaa ammarra jiru kana ga'uun booda irratti sanitti ma waan inni irra ga'e sadarkaa ammarra jiru kana irra ga'uun isaa waan hedduu nama gammachiisu. Kun akka bira teettu sun amma obboleettii isaati. Obboleettiin isaa tun duraan dhaabattee deemuu hin dandeettu, dhaabattee salaatuu hin dandeettu, teettee bakkuma tokko qofa teettee akkasitti sanuu hedduu miidhamtee turte jechuudha. Garuu amma isiillee fayyitee uf dandeettee akkanatti isa wajjin argamuun isaa isii kun waan hedduu nama gammachiisu jechuudha. Maaliifini isiillee waan sun keessa jirte jechuudha. Rakkina isarra mudate suni keessa jirti. Kun akkuma agartan artistootallee keessa wajjin jira jechuudha. Artistoota kan wajjin ka ture. Haa ta'u mucaan kun akkuma agartan Guraageedha. Obboleeyyan hedduu qabaa ture jechuudha. Obboleeyyan isaa kun osoo konkolaataan deemanu bakkuma tokkotti obboleeyyan 3 dhabe. Khalid Nasir kun Abba Duulaan faalleen hin jiranii, Haaji Muftiilleen hin jiraa. Ammoo muslimummaa isaallee hedduu jaalataa jechuudha. Muslimummaa isaallee jabeessee gara amantii kanatti illee nam cimaa gargaarsa ammoo wanni inni ittiin beekamu nama gargaaruudhaan jechuudha. Nama gargaaruudhaan bara dabree badhaasa nama gaarii bara dabree ta'ee ture jechuudha. Bara 2020 keessa nama gaarii bara sunii ta'ee ture jechuudha. Haa ta'u ammoo barumeen nama gaarii ta'ee badhaasa argate kanatti balaan kun obboleewwan isaarra ga'ee obboleewwan 3 bakka tokko dhabee kaafan ammoo naafatanii madaa'anii miidhamanii akkasitti jiraatanii jechuudha. Amma obboleessi isaa kun xiqqaan kunillee obboleessi isaati. Kun ammoo obboleettii guddoo tana gargaaraa ture jechuudha. Haa ta'u ammoo Khalid waan sun hunda yeroo sunitti inni nu mataan isaa baay'ee tokko boo'aa ture. Akkamitti waan akkanaan irra gahaa jedhe
yaadda'aa ture jechuudha. Wanni sun hunduu dabree kun amma akkanatti taa'ee haasa'a. Waan ajaa'ibaati. Akkanatti wanni sun hunduu yaada sun hunda dabarsee jechuudha. Rakkina ganga'u. Nama tokkoo miti. Meelaala nama tokkoo miti hojjaan kun kadhabe. Lamaa miti kadhabe. 3 bakka tokko dhabee 2 immoo miidhaa qaamaa cimaa jiruuf du'a jidduutti irra gahee jechuudha. Amma ammoo wanni inni irra jiru intaltana jaalatee jira jechuudha. Jaalalli intaltanaatiin qabamee jaalalli intaltanaa akkaataan inni itti jaalate qophii wayiitii fi Aadde Adaanech Abeebee fa'aa wajjin sagantaa godhatee osoo qophisuun irra jiru intaltanaan achumatti wal baratanii jechuudha. Wal baratanii Aadde Adaanech faalleen keessa jiranii akka inni fuudhu godhanii jechuudha. Amma intaltana kaadhimatee hiriyyaa godhatee nikaa karaa seeratiin godhanii fi intaltana amma cidha ajaa'ibaa godhuu fi qophiin xumuramee jira jechuudha. Amma cidha kanarratti namoota gurguddootti argamaa, namoota biyyattii keessatti bebbeekamoo ta'an irratti argamanii jechuudha. Kun akkuma agartan maatii wajjin suura kaa'anii jiru. Ammoo mucaan kun waan inni dabarse waan gurraafillee dhaga'uun wanni akkasiitu namarratti hin ta'a kan jedhame jechuudha. Wanni akkasiitu namarratti ni gahaa kan jedhu kan hunda dabarsee amma cidha isaatiif jaalalaan qabamee sagantaa ganga'u kan irratti hirmaachuuf qophiin isaa akkanatti xumuramuun isaa waan hedduu tokko nama gammachiisu jechuudha. Kanarraa maal baranna namni tokko osoo rakkina cimaalleen irra ga'u taate yoo obsa qabaatee yoo yaada bal'atee yoo borii fedhee abdii kutachuu baate kun akkanatti jaalalaan qabamee deebi'ee bultii ijaarratee amma inni kun qeerroodhaa duraan hiriyyaan qabu kophuma jiraachaa ture. Amma kun dhala bareedduu tan argatee wajjin bultii ijaarrachuudhaaf qophii hunda xumuratee jira jechuudha. Maarree hordoftoota koo kun namni waa hedduu keessa dabree akkanatti guyyaa tokkotti obboleewwan 3 bakka tokkotti balaa konkolaataa siinotiraakitii fi konkolaataa waldhaheetiin dhabuun isaa garuu abdii san kutachiifnee jechuudha. Deeme kun amma guyyaa gammachuu fi guyyaa cidha isaa akkaataa itti kabajatu akkaataa itti raawwatutti qophii hunda xumuratee namoonni gurguddoonis yaada kennanii fi sun keessatti hirmaatee yeroo gabaabduu keessatti ammoo gaafa inni fuudhellee gaafa qophii isaallee gaafa cidha isaallee akkasumatti waraabee isinii dabarsuufiin murteessee jira jechuudha. Maaliif jennaan nama gaariidha, nama gargaaraa ture bara Mallasiillee keessa warra Mallasii sun wajjin waliin jira jechuudha. Amma kunoo jaalallee isaa wajjin akkanatti footoo ka'ee eeggachuu jira jechuudha. Maarree hordoftoota koo qophii har'aa irraa waa hedduu akka baratan abdii guutuun qaba. Viidiyoon kun isinitti tolaan laayikii gochuun dagatinaa. Ammoo namoota chaanalii keenya faana taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Hanga qophii biraatiin wal agarrutti qophii har'aa sumarratti hin xumuraa yeroo gaarii.